barandaa namarra bulla haati kiyya nuusisti waanan argadhe olii gadi figeetan obboleessa kiyyaa faadha kiyya sana waan nyaatan hin fidaaf. Sana booda biyyattan deebi'ee Gincii magaalaa Gincii aanaa dandiitti daaqoniin birrii 50-40 qaxarama. Ani baadiyyaa Ilfata jedhamu guutee maaramii Ilfata jedhamu deemetan birrii 10 nan qaxarame. Garuu ani barumsa kiyyaan kutaa tokko amma boqonnaattan taa'e. Sana booda kutaa lamatti na dabarsani. Deebisanii kutaa lama kutaa sadiitti na dabarsani. Tarmiidhaan jechuudha. Lakki bakka sa'aatii afurii booda amma boqonnaatti kutaa tokko ta'e kutaa lamatti na dabarsani. Boqonnaatti. Sanaatiin amma yuunivarsiitii dirasitti naannoo waggaa 11 ol ijoollee qo'achiiseera jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii keessa turtanillee nan qo'achiisee iyyen. Tole. Luba taatanii namni na gargaaruun qabu ofii kiyyaan of gargaara jettanii liistiroota hojjechaa turtan lubummaa otoo qabdan jechuudha. Lafti samii kan hin daangeessine gadaameessa dhumrootee murtaa'ee argine sagantamee saglaan ergamoota dhisee tokkicha barbaaduuf dallaaloo leenjisee. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sootiriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya qophii addaa ayyaana dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 egaatii kabajaa jirra hundumaa dura bagattiin siin ga'e bagattiin nu ga'e jechuu jaallannaa qophii addaa qabna. Qophii keenya addaa kan ilaalchisuudhaani keessummaa addaa ayyaana dhaloota bara 2017 maatii miidiyaa Sootiriyaa fi qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'a baay'ee jaallattaniif waan baay'ee irraatii barattanii abbaa keenya luba Yoosef Nagaasaa fi haadha manaa isaanii addee Tasfaaneshee Tarreessaa wajjin maatii isaanii hundumaa wajjin mana isaanii keessatti argamnee jirra. Egaa abbaa keenya wajjin maaliifidha kan beellama kana qabattanii keessummaa addaa taasisan kan jedhuuf immoo waan baay'ee irraa barattu abbaan keenya lubadha. Akkasumas immoo ogeessa baankii Daashendetti damee lidataatti itti gaafatamaa kutaa liqii fi akkasuma yookaan immoo MSMT isaan immoo tokkoffaa lubadha lammaffaa immoo itti gaafatamaa baankii yookaan immoo ogeessa baankii keessatti itti gaafatamaa damee guddaarratti kan maanajeriidha. Itti aansee immoo abbaan keenya atileetiidha. Itti aansee immoo abbaan keenya teekaandoodhaanis hin beekamu hojiiwwan gurguddaa hojjetaniiru. Nu wajjin hanga dhumaatti yoo turtan egaati waan baay'ee buufatan jennee abdii guddaa qabna. Abbaa keenyaa fi maatii isaanii wajjin turtii guddaa taasisna. Hamma xumura qophii keenyatti nu wajjin taatu mana keessan teessanii qophii kana hordofaati. Nu wajjin amma akka turtani asumaan dhaamsa miidiyaa Sootiriyaati. Qophiin keenya qophii addaati. Keessummaan keenya maatii luba Yoosef Nagaasaati. Egaa keessummoota taanee keessummaa simannee mana keessanitti akka dhufnuu fi maatii miidiyaa Sootiriyaa taanee mana keessan dhufnee kabajanii mana keessanitti waan nu simattanii fi abbaa keenya luba Yoosefii fi maatii keessan hundumaa wajjin dhugumatti galata guddaa qabna irra deebiidhaanii baga ayyaana dhaloota gooftaa keenya bara 2017 nagaan geessan jechuu jaallannaa qasiis bagattiin sin ga'e. Amiin baga waliin nu ga'e. Egaa har'a waan baay'ee wajjin taphata jenneeti abdannaa qophii keenya har'aa keessatti egaa jireenya isin dabarsitan xiqqummaa keessanii kaasee muuxannoo baay'ee nu qooddu jennee maatii miidiyaa Sootiriyaa wajjin turtii taasisuudhaaf gara keessanitti imallee jirra. Waan baay'ee akkasinirraa argannus abdii guddaa qabna. Egaati mee kadhannaadhaan nu jalqabaati. Mee lubni Yoosef Nagaasaan eenyu isaan jenneeti jalqabna. Mee jalqaba guddina keessanii keessatti akka dhalattan gabaabsitanii haala amma jiru kana xiqqeessitanii nu kaastu haala barumsaa wal qabatee akkamitti akkas geessan gabaabsatiin Nukasa Qasiis Yoosef. Asumateenyi marsam Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti amanna. Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti amanna. Amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti amanna. Amiin. Waaqayyo abbaan keenya baroota baay'ee rakkisaa fi cinqii keessaa hunda keenya iyyuu nu dabarsee kadhannaa durboo qulqulleetti haadha isaatiin akkasumas arjummaa isaatiin kadhannaa qulqulloota hundaatiin nu eegee nu tiksee hamaa hundarraa nu baraare ayyaana dhaloota isaa bara 2017 baga hunda keenya iyyuu nu ga'ee baga hunda keessan iyyuu isin ga'ee jechuun barbaada. Amiin bagatti nu ga'e Qasiis.
Meegaatii qasiisee Yoosiif yookaan immoo abbaan keenya lubni Yoosiif Nagaasaa eenyudha kan mana isaaniitti nu affeeristaniif yookaan immoo keessummaa miidiyaa Sootiriyaa kan taasistaniif eenyudha isaanii jedhanii warra nu gaafatanii foddaa kanaatiin nu ilaalaa kan jiran maatii miidiyaa Sootiriyaas maatii miidiyaa Sootiriyaatiif lubni Yoosiif Nagaasaan eenyudha eessatti dhalatanii eessatti ka'anii eessa ga'anii har'a eessa jiran kan jedhu mee gabaabsaa nu koottaati sana booda immoo haalota jiru wajjin taphachaatti deemna. Tole kan ani dhaladhe magaalaa Ginciittan dhaladhe aanaa Dandii magaalaa Gincii jedhama magaalaa sanattan dhaladhe godina Shawaa Lixaa jedhama achitti dhaladhe tan daa'imummaadha amma waggaa 7tti achi taa'eera ilfatattis guddadheera iddoo adda addaatti guddadheera sana booda haadha kiyya irra qormaanni guddaa jireenya isaanii keessatti isaan qunnamee jechuudha haadha kiyya. Qormaanni sun nuun akka gara Kawwaalaa Dabra Libaanoos deemnu nu taasise. Haati kiyya anaa fi obboleessa kiyya isa quxusu baay'ee obboleessa kiyya jaaladhu mana amantaas kan tajaajilu qiddaasee misikirii yookiin immoo kan ragaa kan qabuu fi Adaamaatti kaatedraala Qulqulleettii Maariyaamitti kan tajaajiludha. Amma isa qabanneet gara Dabra Libaanoos deemne. Maal ta'aniiti obboleessi keessan quxusuun kun maal ta'aniidha kan gara Kawwaalaatti akka deemtan si taasisa maaltu jira qasiis? Obboleessa kiyya otoo hin taane haati kiyya sababa dhaala adda addaatiin waldhabbii guddaatu jira ture. Maatii wajjin abbaa manaa isaanii wajjin abbaa keessan wajjin moo kan bira? Abbaa manaa wajjin miti. Firuma wajjin jechuudha. Tole. Caqasuun barbaadu firuma wajjin kun sababa ta'eeti malee jireenya hafuurawaa nuti hordofuu qabnuuf waaqayyootu daandii nuu saaqe. Karaa nuti karaa alkallattiidhaan karaa ni barbaadu. Alkallattiidhaan nuti jaallanne hin baanu ture. Garuu jireenya kana akka argannu waaqayyoo kallattii nuu saaqeeraa jechuudha. Sana booda achi Dabra Libaanoos deemnee innaa Dabra Libaanoos deemnu omaan qabannee Kawwaalaa Dabra Libaanoositti immoo maallaqaan nama bulchu nama ciibsu. Kanaaf nuti immoo maallaqatti ciisnullee hin qabnu ture. Barandaa namarra bullaa haati kiyya nuusisti kanaaf waan nyaattu hin qabdu dhiifama ani kadhadhee fidee tallaadhaaf. Yeroo sana jechuudha. Isin baay'ee daa'ima turtan yeroo sanatti. Daa'ima. Waggaa meeqa taati yeroo sana tilmaamaan yoo yaadattan ta'e duubatti deebite? Waggaa 7-8 nan ta'a. Innaa deemeetan waan nan argadhe olii gadi figeetan obboleessa kiyyaaf haadha kiyya sana waan nyaatan hin fidaaf. Achumaan otoo jennu jireenyi zuqaa Dabra Libaanoos baay'ee nutti ulfaate. Manni nuti itti siqnee jirrus ganna lolaan seeneet nu fudhatee deemuudhaaf ka'ee lolaan haati kiyya halkan guutuu boo'aa bulaniit gaafa akkasitti boo'anii bariis immoo dabalanii boo'an bataskaana deemanii namni wayii dhufeet namoonni zuqaalaa arjaadha. Miti midhaanii harka isaanii iyyuu muranii namaa laatu. Zuqaalaa Dabra Qidduus Hamsaalihu Dabra Taaboor. Dabra Taaboriin kan fakkeeffamu zuqaalaan ijoolleen abbaa Gabra Manfas Qidduus baay'ee arjaadha. Miti waan nyaatan miti waan dhugan harka isaanii iyyuu muranii namaa laatu. Achimaan deemtanii nuun jedhan. Gara zuqaalamaaf hin deemne. Nuun jennaan maallaqa xiqqoo qabanneetu deemnee Bishooftuu geenye. Gaafa Bishooftuu geenyu maallaqa nuti qabanne hin dhume. Achi lukaan gara zuqaalaa deemuu imaluu jalqabne. Dirqama ta'e. Nama hundumaa kadhannaan nama hin tole nuun jedhu hin dhabame. Achumaan lukaan takkan boonyaa, takkan faarfannaa, takkan kolfinaa bakka. Isinumti maatumti kun jechuudha harmee keessan wajjin obboleessan. Haadha koo faana. Obboleessa koo biyyatti baadiyyaatti galchan haati kiyya. Amma kanaaf isinii harmee keessan duwwaadha kan deemaa jiru. Tole. Obboleessa keenya biyyatti gashinee jechuudha. Amma koo otoo deemnu nutti dhihe. Nutti dhiheet ganama sa'aatii 12 achi kan kaane galgala sa'aatii 12tiin zuqaalaa geessu. Zuqaalaa gajjallaa tulluu sana geenye. Manni Kawwaalaa sun jira batti qonni itti qoondamu midhaan itti sassaabamu achi geenye. Dhugumatti akkuma dhageenye ta'e. Innaa zuqaalaan baay'ee gaariidha. Waan nyaannu nuu kennanii lukan nu dhiqanii oddoo ciisnu nuu kennanii bakka Gabra Manfas Qidduus abbaan keenya nu waamaniiru jennee achitti galle deemneet haati keenya amma boqotaniiru hojii gaarummaa guddaa hojjetu. Immoo Walatta Mikaa'el jedhamu. Zikirii madaanaa lamii yeroo hunda taasisu. Isaan
nu siksanii mana nu kennan. Kaffaltii tokko malee siqiqii tokko malee mana nu kennan. 3-4-5 taanee gallee ammas wanti nyaatamu hin jiru waan ta'eef Banta Samaala Maariyaam Salamma Birhaan bilee jecha maqaa qulqulleetti Maaramiitiin kadhachaa fideetan nula waan arganne nyaannaa jechuudha. Otoo hin jedhu achi waan namoonni jiran hundumtu na barani. Kana boodan kadhatiin naan jedhan. Tole. Daabbee kurmaana ani siin kenna. Ani kurmaanan siin kenna. Ani kurmaanan siin kenna jedheen hundumtu gaafa daabbee kurmaana naa kennu monokseen 2-3-4 kan argatu ol argachuutti tamtaa'ee jechuudha. Otoo hin kadhatiin. Hin kadhatiin bakka deebiitu man karra fuuldura dhaabaddaa. Na waamanii na laatanii deebisanii daabbee sana naa kennanii akka ilmoo isaaniitti na guddifachuu jalqaban. እና ዋንቲ ኛኑ ዩኑራ ሀፌት ገና ዳቤ ጎግሲኔት ነሞተ ዱፈኒፍ በረከታፍ ካውት ቴ ነሞተ ከምብራፊዩ አቺ በሩምሰ ኪያቲኒስ ፉልድረት ዴሜራ ዋንቴፍ ደበሊባኑ ሲቲ አቺቲስ የኔታ በቃሉ ከንጀደመን በሩምሳ በነተች ተጀልቀብደኒ አቺቲ ጀልቀቤራ ኦቶማ ከደተኒ መዲብተኒ ተኒ አርሜ ኬሰኒ ፍላቻው ፊ ኬሰኒ ሰርገቻ ከናይ ሰሞ አብዲዮ ተንኩቲም በሩምሳ በነተስ ጀልቀብደኒ ነምበራ ዳሴ ማራሚ ፍቴራ አቺ መልካ ማርያም መልካ ኢየሱስ ይሌ ጡሙሬራ ባሩም እንትኒ ዱቢሳ ካና አፋንጊ ኢዚቲን ቁጥር ንባቢ ከንጀደሙ ጅራ ውርድ ንባቢ ከንጀደሙ ጅራ ቁም ንባቢ ከንጀደሙ ጅራ ሰው እንደለ ፍጤን ጅራ ካናፋ ሞቶ ጀደኒ ገድሊ ዮኪኒሞ ራጂ ስላሴ ይሄ አቺ አንቁልቁሉ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አንስላሴ ነንገርጋራ አባ ገብረ ጻድቅ አቺ ዱበርቶኒ ከዋላ ሳኒ ገረ ካን ዱበርቶታች ጀቹዳ አቺቲ ካና ዱቢሱዳን ዳቤና ረመዳኒ ነቀጠራታኒ ኦቶማን አከስ ጀዱ ኦቶማን ሆጀዱ መስቀሊ ከነስ ዋና ዳዳ ከነስ ሞ ሆጀቹ ጀልቀኔ አቺ ኦጉማ ሳሞ ኦጉማ ሳ አባ ገብረ ስላሴ ተሲቄታን አባ ብርሃነ ስላሴ ፓርቲ ሲቄታን ዋካና ጉርጉሩ ሳን ራስ ፉዴነን ጉርጉራ ዋና ዳዳን ጀዳ ነሞኒ ገዳ ፊንፊኔ ዳጋ ፈዱፈን ሰባዳኑ ፊዲናን ጀዱ ቶሌ ነንፊዳፍ ቄጠማኑ ፊዲናን ጀዱ ነንፊዳፍ እምነቲ ነንፊዳፍ ብሬና ነጥከነን እንዲዳን ማሊፍ ናን ጀዱ ኮታ ከነጫለስ ተጃጅላ ሲኒፋን ከና የደ መንሃዳ ኮ ጌሴተን ሉካሳኒ ዲቄተን ቺፕሴተን ኛተስ ከኔቲፈን በከ ቦቀተኒ ጅርታይቲ ከዋልቸተቹዳ ቶሌ ኑ ከነኒ ጀቹዳ ሰነቦዳ አቺ ጌሴ ቺፕሴ ዋና ደዳ የዴተን ሰነቦዳ ማን አርገተኒሩ ማንስ ከነኒሩ ፊ ገዳሚን ጀቹዳ ገዳሚ ዙቃላ ይጋ አካዳት ተካባቲስ ነጉድ ሴራ ቦቲ ወሬ ገመኒ ፊሲሞ ገደ ጉዳቱ ነቲ ዳጋማ ኤቢሳኒ ኑራቡሉ ወሬ ገሙን አመለ ክርስቲያኑ ማቲ ክርስቶስ ይፈርገራ ወሬ ገምኔ ኑቲ ክርስቲያኑ ጀደሙ ለእንደነኝ ዶጉም ሰነቦዳ ዴሜተን ሉካ ሊቄታን ኡፈተራ ጅጅረተኒት አፌቲፋን ነንቺፕሳን ነምቦቆቺሳ ነሞታ ዱፈን ገረ ከወለተ ነው ነሞታ ጸበለና ወራብ ጀደኒ ብሪዳን ጸበለና ወራብ ሲሱ በርባዳ ቶሌ አኒ ተጃጅለ ደበለታን ከና ማለ ማለቃፊጌ ማለቃርቃን ፉ አቺ አኒሌ ጋፈናቺ በውድ በኤዴሙ አማራት ያደኮ ገዳሚ ሰነት ይንገርጋሩ ዚክሪን ዘከሩ ገርጋር ሰጉዳ አካይል ሞት ታሲሱፍ ማሊፍ አኒ ወሊት ፍሬኝ ሐላ ሰናቲን ዋነን ታሲብ ጀቹዳ ኡጋዳ ነሞተ ደፈን ሁንዱማ ሐላ ከናቲን እንከሱኔስ ባየ ጋሪ ደም ሚያቹ መራቲ ኮታቲ በሩምሳ አካዳሚካሊ የከነመ በሩምሳ አዱኛ ሰናቦዳ ካን ሲንጀል ቀብደኒ ሃርሜ ኬሾጂን አቹማ አቺ ባተኒ ዱፍታኒቲሞ በሩምሳ ኩታ ተኮፋ ለማፋ ከነ ከሚቲ ኤስቲ ከንጀል ቀብደኒ ሃሊ በሩምሳ ኬሰኒ ኬሰቱ በሩምሳ ኬሰኒቲ ሉብኒ ዮሴፍ ባየ ጪማ ኩቱር tanifi naannoo kutaa sagalii fi kana ol bakka jirutti guutummaa mana barumsaa keessatti tokkoffaa bakka turtanii siin dubbatama mee haalli barumsaa suni jireenya kana keessatti qorumsa baay'eedha kan darbe sirriidha qorumsaan keessa dabartanii dhiphina gara addunyaatti ton deemini barumsa sanaanii mo'attanii cimtanii akka sadarkaa gurguddaa kana geessanii hooliidha yookaan immoo guutummaa mana barumsaa tokkoffaa akka baatan haalli qo'annaa keessanii maal fakkaata ture yeroo sanatti akkamittidha qorumsa kana dandamattan kan jedhu mee maatii miidiyaa Sotoriyaatiif nu qooda ቶሌ egaa waa hundumaafuu waaqayyo arjaadha gadaami zuqaalaattis dabre libaanositti
muhurii Yesuusittillee achittillee baradhe itti gaafatama amma gadaamii sana bushanillee yeroo sana kutaa 12 xumuraniit ani jechaan ani innaa deemu Uddaasee Maariyaam sirriitti nama danda'u naa barbaada jedhanii akkan qo'achuus illee na filatanii turan. Dabra Libaanoosittis Tsabaatee Taklaa Hawaariyaat Tsabaatee Addaamuu har'a Ameerikaa jiru isaanillee naamusa gaarii akkan qabadhu beekumsa gaarii akkan horadhu baay'ee kan na gargaaranidha. Baay'een isaan galateeffadha. Sana booda Gojjaamis ceera Dabra Maarqos Dabra Eeliyaas kene achitti baradheet Icigoo jechuudha. Shankoora Yohaannis Hincinni Baalchaa Maanu'eel kan jedhamu achi baradheeta innaan achi jiru biyyattan deebi'e. Gara biyya keessa deetti bakka dhalataniitti. Amma barumsa addunyaan jalqabne makanatti. Hin calqaban. Sana booda biyyattan deebi'ee Gincii magaalaa Gincii aanaa dandiitti daaqoniin birrii 50-40 qaxarama. Ani baadiyyaa Ilfata jedhamu guutee Maaraamii Ilfata jedhamu deemetan birrii 10 nan qaxarame. Asitti si qaxarratoo jedhanii dideetan achi. Abbaa 50 didanii abbaa 10 deemtan. Abbaa 10tti. Otoo qonnan beeku qonna qotuun jalqabee horii eeguun jalqabee haama haamuun jalqabee maatii kiyya gargaaraa isaaniif ergama uffata miicaa fi farda tokko naa kennaniit akaakayyuun kiyya lubadha. Bataskaana naannoo 10 ol deemnee tajaajila ture baadiyyaa keessa. Qarshuma kurnan bakka tokko argatan kana moo bakka kurnan kudhan sinii kaffalam? Laakki. Isa dhaabbataadhaan naa kennu. Isa kana moo turfaatiidhaan nuu kennanis dhiisanis nuti deemnee tajaajila iddoo hundumatti deemnee. Fardaan deemtanii? Fardaan deemnee. Halkan addeessaan deemaa dhuma bulla. Biyyi nagaadha waan akkan jiru. Waraabessi hamaan namatti hin ka'u namni namatti hin ka'u. Nama waaqaadha waan ta'eef abbaa teefaa jedhaniit isaan gadi jedhanii lafa fa'aa dhungatanii kabajuu. Namoonni dhugaa waaqa gooftaa kabajaa malee anaaf lafa dhungatinaa jedhuun isaanis. Akaakayyuun keessan loonii. Otoon haala kanaatiin tajaajilu egaa amma kutaa 5ttan baradhe. Eessatti baratan amma kutaa 5tti? Amma kutaa 5 Ilfatattidha. Ilfataatti erga nama kutaa 5tti baradhee booda Siraasa Yoonza Tawaahidoo Andinnat Gadaam. Kawaalaa tokkummaa kan jedhamutti bara 1996 lallabaa wangeelaatiin koorsiin nu kenname. Isa calqabaati nuti. Isa lammaffaati. Calqaba ba'anii nuti lammaffaati. Marsaa lammaffaa irratti. Warri calqaba baay'ee rakkisan ture. Nuti immoo akka haadhaatti akka ijoolleetti innaa qoonqoon nu dhukkubee nu yaalaa jennaan bishaan ho'isanii nu kennu waan adda addaa nu kennu nu yaala. Siraasiyoon jechuun warra tokkummaadhaan jiraatanii waan qaban hundumaa guddaanis xiqqaanis qabeenyis qabnes bakka tokkotti taa'anii jiraatan akka waan siraasiyoon akkuma mana kiristaanaa irratti beeta kiristaanaatti mana kitaaba qulqulluutti baranii jechuudha. Warri dura bakka tajaajila kana akkamitti itti fuunaa jechisiisanii turan ijoollee rakkisanii naamusaan. Nuti immoo nutti bo'uu jalqaban nu jalaa deemu kun nuun jedhanii nutti bo'uu jalqabanii Abuna Malkaa Tsedeeqtuu yeroo sana dabrii kaateediraala Taklaa Hayimaanoot amma jiru. Innas bu'uura isaa kaa'an. Innaa nuti kutaa lallaba wangeelaa innaa barannu sana jechuudha. Achumaan isa baradheetan ammas baadiyyaadhumatti deebi'eetan birri kudhaniin otoon tajaajilu otoon qotuu otoon ergamu barumsa koo amma kutaa 5tti baradhe. Sana booda gadaamii tureennaan dhufu Olonkomii Dabra Misraat qulqulluu Gabri'eelitti achitti kutaa lallaba wangeelaatiin Malaaka Gannat Abbaa Yohaannis baay'ee kan jedhaman na fudhatan. Simmindeessaniiti? Birriin 360 nama hundeessa. Amma guddattan ibsinii guddisu baay'ee guddateera. Birriin 300 kaaree 500 bita lafa kaaree 500 bita. Kaaree 500. Kaaree 500 bita. Xaafiin biddeen xaafii bareedaan tokko adiin shilingiidha diimaan immoo chinkoo 4dha yeroo sanatti. Kan shilingiin guunne jechuudha. Manas naa kennanii waa hunda naa kennanii haala sanaatiin naamusa guddaatiin otoon tajaajilu bara 1997. 98 naannoo waggaa 2 achittan tajaajile. Achii na dhukkubee du'uun ga'ee naannoo qoonqoo kanaa morma koo kanaa baay'ee na dhukkubee uummanni magaalaa Olonkomii baay'een irratti du'anii boo'anii hundumtuu na yaalchisanii gargaarsa waaqaatiin isinan fayyee sana booda maayikiinnaan qaba'u waan natti dhaga'amuuf bitaaf mirgaan hojicha dhiiseetan birrii 36 qabadheetan Gincii gale. Amma barumsaan dhuftaniiti Ginciitti kan galtamu akkamittidha? Kutaa 6 achittan baradhe. 5 achittan baradhe 6 Olonkomiittan baradhe. All sectionii achittis all sectionii marraa ture. Bakkuma xiqquma elementarii jalqabdanii jechuudha. Elementarii dhumarraa kaasee jechuudha. Afaan Oromoo garuu dagadheen ture. Afaan Oromoo dagadheen ture Amaariffaan si gashinaanaan jedhan mana barumsaa.
Mana barumsa. Hin barbaadun jedhee. Amaariffa yoon barbaade cigooyyuu nani barreessa. Oromiffa kana isa duubatti na jalaa hafe fideetan waliin qixxeessa malee hin baradhu jedhee nan dide. Kanaafuu qooqni hundumtuu barbaachisaa akka ta'ee fi kanan dadhabes otoo hin baratiin hin darbu qulqulleeffadheen deema. Walqixxeessuudha jedheetan kutaa tokko Oromiffaa nan calqabe. Oromiffi waan na rakkisuuf boraatii jechuun tiraasii jechuudhaan jedhaan. Tiraasiin maaliin jedhu boraatiin maaliin jedhaan immoo jechuudha. Boraatiin meeshaa dubartii qofadha kan jedhu afaan Oromoo irratti. Qofa kan jedhu nan dhabe yaani. Nan dhabe boraatiin maalidha? Yoom dhufte faayinaa naan jedhan boruun dhufeen jedhan. Natti kolfu maali? Boruun dhufe. እና xiqqoo fi na dhiba ture. Sana booda kutaa tokkoo kaasee amma kutaa 12tti Oromiffaa nan baradhe. Kutaa tokkooti. Duubatti deebitamoo barumsicha moo afaan Oromoo duwwaa kutaa tokko irraati otuma kutaa ja'a barattanii kutaa tokko irraa jalqabdu afaan Oromoo mukkame. Afaan Oromoo kutaa tokko irraa jalqabame. Garuu ani barumsa kiyyaan kutaa tokko amma boqonnaattan taa'e. Sana booda kutaa lamatti na dabarsani. Deebisanii kutaa lama kutaa sadiitti na dabarsani. Tarmiidhaan jechuudha. Lakki bakka sa'aatii afurii booda amma boqonnaatti kutaa tokko ta'een kutaa lamatti na dabarsani. Boqonnaatti. Kutaa lamaas immoo kutaa sadiitti na dabarsani. Tole. Amma boqonnaa turtanii qofa dabartusi. Bakka Oromoo gaa turee barata. Isaan faana utuman darbu utuman taru egaa barumsa koo achi golabee olonkomittan dhufe olonkomirraa immoo ginciin gale. Ginciitti amma kutaa meeqa yeroo geessanii kan galtan? Torba. Kutaa torba. Amma torbaa kaasanii amma kutaa 12tti hooluma irraa dhuftanis. Maatiriikii kutaa 10tti meeqa fiddan kasiis? Maatiriikii kutaa 12tti. 10tti immoo 10tti fudhattan yeroo san. 10tti immoo 12tti fudhattu maatiriikii. 10tti fudhan. 10tti meeqa fiddan? 10tti naannoo 8 fide. 8 fiddan. Kutaa 12tti hoo? Kutaa 12tti qormaata baay'eetu jira ture. Ani ji'a lama dhukkubsadhe. Isheen ji'a lama dhukkubsatte. Yeroo sana wal beektanii mana barumsichaatti? Nuti immoo kutaa 9 wal beekne ndawum gara gaa'ilaatti kutaa 10 booda dhufne. Hiriyummaadhaan kan turtan kutaa meeqa yeroo taatanidha? Kutaa 9 kaastanii. Kutaa 9 kaastanii. Hamma kutaa 9 kaastanii amma kutaa 12tti mana barumsaa tokko keessa turtan isin? Laakii amma 10tti baranneeti. Tole. Amboottanii waldaa qulqulloota maa'ikalitti barreessaaf lallabaa wangeelaatiin hinnaana fudhatan. Tole. Achi gaa'ela kiyya achitti gaggeesseetan ishee fudhadhe Ambootti jechuudha. Gaafa sana kutaa barumsaa kaampaasii sun xumuriidha gaa'ela kan raawwattanis? Kanaafuu nu taphachiisu. Isa nu taphachiistu amma gara sanaatti otoo hin deebiin duratti kutaa 10 itti adda baatanii isaanis sadaqan kutaa 10tti isin gaafa seenii gara Amboo deemtan maayikalii maabara qiddusaanii gaafa deemtanii isaanis wajjin dhufan immoo asuma turan yeroo sana isaan gincuma turan. Naan achi jiru Amboo naan jiru nan fudhadhe malee achitti. Achumatti jechuudha. Achittan fudhadhe. Tolemee ndawum haala gaa'ilaa sana gaate amma otoo barumsan xumuriin maal qabaataniidha gara gaa'ilaatti sana kan galtan immoo kan jedhu siin gaafannaa. Mee asumatti dargaggoonni baay'een otoo kanan qabatin otoo manan qabatin otoo maalin jedhaniyyuu qormaata baay'eedhaan duubatti kan deebi'anii fi kan deebi'aa jiru baay'een isaanii jirra. Mee haalli gaa'ilaa dhufe sun akkamitti ture akkamittiidha jireenya akkamitti jiraachuu dandeenya mo'achuu dandeenya maal qabanneeti kan jedhu sana mee gaa'ilicha tuqaasumaan eega tuquun keessaniin oolle. Egaa gara gaa'ilaatti akkan gadhu kan na taasiste baay'ee kanan kabaju kanan jaaladhu haadha warraa kiyyadha. Maaliif amalli ishee adda ture. Tole. Akka namoota maateriyaalistii miti waan adda addaa irratti hin xiyyeeffattu. Innaa maallaqa koo qabeenya koo otoo hin taane kan jaallatte zeeroo koo jaallatte. Zeeroo waliin cabsuu dandeenya jette. Kanaaf walii yaaduu qabna ture jaalala qabna ture. Tole. Anis shilingii yoon qabaadhe iyyuu shilingii yoon qabaadhe kibriitii bitee tangala shilingii yoon qabaadhe. Tole. Hin balleessu waan akkatti hin balleessu. Jireenyaatti qofaadha. Jireenya qofaatti malee. Aarsaa kan ta'u jireenya maatummaa keessatti duwwaa. Qofaadha bakka. Jireenyi dhugaan gaa'iladha. Malee ani daaqonii ta'e hiriyaa daaqonii hin qabu. Luba ta'e hiriyaa lubaa hin qabu. Tole. Akkasuma baankiillee naan hojjedhu hiriyoonni ani kophaatti addatti baasee hiriyummaadhaan wajjin garmalee hiriyaa godhadhee deemu hin jiru. Hojii kiyyan hojjedha. Hunda nagaan gaafadha. Hundaaf nan ergama. Isa guddaafis isa xiqqaafis. Itti gaafatamaadha jedhee isa fuuldura jiru indidu innillee yoo na waammatee na ajajama. Hojiin yeroo kanaati firii guddaa kan fidu haala kanaatiin nan ajajama. Tole jireenya gaa'ilaa sanatti waggaa dhuftan maal qabatanii kan dhuftanii lafa qabdumoo midhaan qabdumoo firraraati waan sinii kennamee jira mee akkaataa dhufaatii sanaatti mee gaa'illi kun amma ture kunoo maatii afur irrattaniitu waaqayyoof galanni haa ta'u mee dhufaatiin sun akkamiidha maal qabatanii gara gaa'ilaa kanatti kan galtan? Tole ani amma
kutannoo akkanaa keessaa kutannoo hojii fi aadaa hojiitti akkamitti galtee kan jedhu tokko jira ture. Tole. Oloon komiidhaa dhukkubsadhee gaafan gincitti galu hojii kiyya dhiisee tan gale. Tole. Gaafan hojii kiyya dhiisee galu birrii 36 qaba. Hojiin kun hojii isaa daaqonummaan tajaajila tursan jechuudha. Lallaba Wangeelaatiin. Lallaba Wangeelaatiin. 1996 1997 naannoo waggaa 19 dura jechuudha. Tole. Anamma barsiisee akka barsiisaa Faasil fa'aa jiru. Faarfattoonni raajitti faarfatan illee jiru. Innis waltajjii waan adda addaa jedhee isaan barsiisaa ture. Achi gaafan Oloon komiitti gallakkisu birrii 36 qaba. Birrii 36 kanaan nan baradhaan jedheen ijoolleedhaan. Maal barattu? Barumsa koo. Barumsa isaa addunyaa moo? Isaa addunyaa nama. Tole. Kutaa meeqa jechuudha amma kutaa? Kutaa torba. Kutaa torba. Natti kolfan ijoolleen. Tole. Ani deemeetan birrii 6 qarabaa tokkoon bitee kan murodii tokko immoo akkasuma kan feerroo bitadhe an biraa immoo kan shukuneettaa kan jedhamu jire. Qarabaa jechuun maal jechuudha? Billaa. Billaa. Billaa bitadhe deeme. Maalitti gooftu billaa? Namoota innaan bataskaanatti tajaajilan na beekan hoolaa nan qalaa ijoollee nan qo'achiisaa biqiltuu nan kunuunsaa jedheetan harkaan barreesseetti kenne. Ati moo jedhama? Xalayaa barreeffattanii hojiidhaaf galchuu keessan. Kana booda ani maal kan jedhu irraan ka'e harki koo kuni isa waaqni eebbisee naa uume kun hojjeteen nan barsiisu taanaan anarra darbee naman gargaaru taanaan dhakaarra kaa'eetan qottoodhaan kutee gata jedheetan ka'e. Tole. Maal la fayyadaa maafan baadhaa maafarra raasaa. Qottoodhaan kutee gata jedheetan ka'e. Kanarraa kan ga'e amboo sennaan jiru hoolaanan qalaa sangaanan qalaa beeksisa adda addaa inni ji'oowwan adda addaa faana nan himaa wanta nan hojjenne hin jiru ijoollee. Mudannoo sinirra ga'e hin jiru gaafa qotiyyoo qaluudhaaf deemtanii nama raatu wanti balleessitanii waan mudannoo sinirra ga'e qabdu hoolaa qaltan balleessitanii waan akkasii hin jiru kasi. Laakki akkas hin turre. Akkamitti baratan? Ani maalan godha hojii biraa otoon hojjedhu namoota qalan sana mataa sangaa fi gogaa sangaa fudhatu warri gargaaran ani immoo jalaan fudhadhu. Tole. Nan gargaara itti kennetan dhiisa. Maal sinii laatu yeroo sanatti siniif? Oma. Tole. Omaayyuu gargaareetumaan ogummaa horachuudhaaf. Ogummaa baruudhaaf. Waan warri gargaaran sana jalaa fudhatan ani jalaan fudhadhu. Sin ogummaa fudhachaa galtu horii gogaa fi mataa dhiistanii ogummaa fudhachaa galtu. Kanaaf na jaallatu yeroo hunda na waamu achi nan baree jechuudha seeraan. Achi seeraan gaafan baru hojii sanatti nan gale. Ofii keessanii dhaabbataadhaan taatanii. Tole hammam sinii kaffalu gaafa qotiyyoo qaltanii hoolaa qaltan sana maatiin? Innis baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. Hoolaadhaaf birrii 30 fa'aa. Birrii 20 fa'aa kaffalu. Birrii 20 jechuun maallaqa guddaadha yeroo sana. Maarree. Sangaadhaaf amma 150tti fa'aa kaffalu yeroo sana birrii maallaqa guddaadha. Annaa guyyaatti namni 900 hojjetee jennaan bakka waan hin jirredha. Dinqiidha kun. Dinqiidha. Tole. Ani immoo haaluma sanaatiin asiis achiis hojjedheetan haala kanaatiin gaa'ela keenya gargaara. Isheenis immoo baay'ee na jajjabeessiti waan jiru hundumaatiin na gargaarti. Otuma akkas jennu listiroos otoon hojjedhu isheenis hojjedhu malee. Listirii wajjumaan hojjettanii jechuun wal maddii teessanidha moo? Hin hojjetti jennaan hin boosse. Hin hojjettu jennaan hin boosse. Maafan hojjechuu didaadha kan isaan boosse. Maaf hin hojjenne jettee hin boosse. Achi tolee bakka jedheetan nan hojjechiise. Yeroo sana aangoo lubummaatti hin dhufne. Aangoo lubummaatti hin dhufne yeroo sana. Tole. Dhufne irraa. Hin dhufne. Kanaaf daaqoonni turre haala sanaatiin nan hojjedha ture. Tole. Ijoollee sinan qo'achiisa. Ijoollee warra sooressaa. Ijoollee warra giddu galeessaa. Ijoollee warra ijjeessaa illee nan qo'achiisa. Gatii nan ittiin qo'achiisu baay'ee addadha. Ijoollee warra sooressaa 500. 600 yoo ta'e ijoollee warra giddu galeessaa birrii 100. Ijoollee warra ijjeessaa birrii 50 qofan harkaa fuudha. Dinqiidha. Tole. Maaliif namni na eebbisuu qaba na abaaruu qabu. Ijoollee isaanii har'a ijoolleen 20 ol yuunivarsiitii galanii eebbifamaniiru ijoolleen sun. Tole. Ijoolleen sun gaafa yuunivarsiitiidhaa ba'u anatu wabiisii ta'a anatu wabiisii ta'a jedhanii namoonni amma natti dallalanitti illee ga'aniiru namni wabii dhaba. Tole. Namni wabii dhabaa isin immoo sirriitti baay'atanii. Naan qo'achiisu barumsa addunyaa kana qofa miti kanan qo'achiisu. Ergan qo'achisee xumuree booda mana qulqulleessinaa muka falannaa hundayyuu mana sirreessiniit ba'ana. Isin akka qo'achiisaa tuzoontiin akka manichas abbummaattis fudhatanii sana raawwatanii baatu. Kanaafuu isin barattan jechuun ogummaadhaan yookiin immoo gochaan jijjiiramuudha malee barnoonni wawwaatu qofa miti. Teoorii qofa miti.
injedhaan. Kanarraa kan kaani maatiin baay'ee gammada maatiin jechuudha. Tole. Sanaatiin amma yuunivarsiitii dirasitti naannoo waggaa 11 ol ijoollee qo'achiiseera jechuudha. Gaafa yuunivarsiitii keessa turtanillee nan qo'achiisee iyyan. Tole. Isaanillee baankii Awaash kan galan jiru, Abisiiniyaa kan galan jiru, iddoo adda addaa ijoolleen galan jiru. Amma kutaa 12 Ambootti xumurtan jechuudha akkasiis. 12 xumurtan. Kaampaasii eessa siin ga'e? Kaampaasii kan naga'e Raajii Waaqayyoo Dinqii Waaqayyootiin kaampaasii naga'e. Kaampaasii eessa siin ga'e? Walisoo. Walisoo jechuun biraanchii Amboodha? Damee Ambooti. Tole. Damee Ambooti achi qormaata qoqqooramee naan deebi'u torbanuma isaatti lakkoofsi barreeffamee girgiddaa irratti natti mul'ata. Xalayaa lakkoofsa sana Daawitii kiyya irratti dugda duuba irratti yaadannoon qaba nan barreesse. Torbee isaatti immoo eessatti ramadama jedhee naan cinqamu Gabra Manfas Qidduus Makaana Qiddusaan kan jedhamu Ambootti dubartiin akka aduu iftu uffata akka aduu ifu uffatte ijoollee ramadaa jirti naan jedhu. Fiigee deemeetan ani hiriira hunda dhiiseetan na ramadii kan jedheen fuuldura dhaabadde. Kunoo kan ittiin tajaajilu an akkanaa jira. Anki achi keessa irratti si barreeffameera naan jedhu. Innaan saaqee ilaalu Yuunivarsiitii Amboo jedha. Damee Walisoo jedha. Deebi'eet immoo biizines faakaaltii akkaawuntiingii jedha. Torban lama isaatti barreessitan haadha warraa kiyyaatti. Askaala Maariyaamiitti. Abbaa warraa isaanii Haayila Gabri'eelitti nan hime. Ragaa taatu kanaaf. Gaafa qabxiin sun dhufu qarshii 5 kaffalanii gaafa laalanii wanti hundumtu akkas jedha. Kanuma argitan sanatti hundumti isaatu koppiitti argattanii? Kanan arge hundumatu raawwate jechuudha. Dinqii Waaqayyo. Even yeroo hunda baankiillee innaan galu dorgommii tokkoof ganaa innaan galmaa'u dursee darbuu koofu akkan darbine Waaqayyo natti agarsiisa. Mee kaampaasii gabaataniitii ramaddii kana mata osoo dhaqiini kaampaasii keessa waggaa meeqa turtaniittu? Waggaa 3. Waggaa 3 turtaniittu. Kaampaasii yeroo turtanii gaatii gargaarsa barbaachisaa waan ittiin bitamu wanta ergamu waantu jira. Eenyutu sin gargaara yeroo sana haadha manaa keessantu waan hundumaa bakka bu'ee sin gargaaramu eenyudha kan sin gargaaraa ture kaampaasii yeroo turtan? Kaampaasii innaan jiru hojii adda addaa nan jalqabe kaampaasii keessatti. Tole yeroo sana luba taatanitti moo ammas daaqonummaadhaan? Lubaadha. Amma luba taatan? Luba ta'e. Kaampaasii yeroo galtan? Tole lubni maal hojjeta? Hojii adda addaa mee kaampaasii keessa yeroo baratu? Hojii liistiroo nan hojjedha ture. Luba taatanii? Uffata ijoollee nan miicca ture. Tole. Ijoollee nan qo'achiisa ture. Mana amantaa deemetanii tajaajila ture. Ijoollee maanaajeroota adda addaa deemetan ijoollee maanaajeroota deemee nan qo'achiisa. Muuxannoo koo isa darbee itti himetan sababa sanaatiin na filatanii deemee nan qo'achiisa. Mana amantaa ammallee man kan jedhamu durasitti Guraagee keessa walqixxee keessa deeme nan barsiisa. Laayibrarii galuudhaaf yeroon qabu daandii irratti hiriira irratti bakka dhaabadhe hundatti nan dubbisa ture. Mee ani waan tokko si gaafadha amma luba taatanii kaampaasii keessa barachaa jirtu. Faakaliitii akkaawuntiingii fi maalii barachaa jirtan? Biizines akkaawuntiingii inda faayinaansiidha. Barachaa turtan. Luba taatanii namni na gargaaruun qabu ofii kiyyaan of gargaara jettanii liistiroota hojjechaa turtan lubummaa otoo qabdan jechuudha. Amma luboonni bara ammaa kana keessatti miti kan qaban iyyuu lafaa bu'ee fudhachuu miti. Akka kadhachuun hojii ta'ee tokkotti amma daandii gubbaa irratti argina xilaa qabatanii cinaa qabatanii maal jedhanii argina. Amma kun eessumatu meeshaalee mana qulqullummaa mana kiristaanaa keessatti ba'uu hin dandeenye ba'anii daandii gubbaa irra dhaabbatu. Akkamittidha haamileen luba taatanii liistiroo xaraguu sun akkamitti isin keessatti uumame? Aadaan hojii tuuffachuu biyya keenya keessatti miti luba ta'aniyyuu ijoolluma xiqqoomaa jiraataniyyuu liistiroo xaraguu jechuun hojii gadi bu'aadha jedhamee lakkaa'ama. Haamileen akkasiin keessatti akkamitti uumame akkamitti horame qasiis? Bareeda. Calqaba innaan ka'u egaa harki koo kun hojjetee naallaatee taanaan ofirraa kutee tan gata jedhee ka'eera. Waaqayyoo harka keenya innaa uumu ofii keenyaaf illee ta'e darbee addunyaadhaaf akka ta'utti uume malee akka kadhatuuf harka kadhaa hin uumne Waaqayyo. Harka laatu malee harka kadhatu nuumne. Harka kadhatu hin uumne. Kanaaf asumarrallee waa tokko siniifan kaasaa akka muuxannootti namicha akka addunyaatti Google seenuu dandeessu Harland Sander kan jedhamu doolaara 70 hojii uumee ka'eetu Ameerikaadhaaf waggaa tokkotti doolaara biliyeena 23 bu'aa argamsiiseera biyyaaf illee jechuudha. Meeqatiin ka'e jettan? Doolaara 70. Kana dhageessanitti sin dura moo eegas as yaaduma muuxannoo keessanii dhufe kun akkamitti barreeffatan asirratti? Innaan jiru ajandaa kana kan naaf kenne obboleessa kiyya barsiisaa Taaddasa
kantiibaa magaalaa Mugar kan ta'e waan ta'eef isarrattan barreesse argitanii miti. Sana boodan dhaggeeffadhe waan ta'eef waan na fayyadu hundumaayyuu nan barreessaa hojiittan hiikaa namallee haala kanaatiin gargaaree maatii kiyyas gargaaruu akkan qabu of amansiiseetan jira. Kanaaf akkas jedhee barreesseen ture yuunivarsiitii irratti iyyuu dormii kiyya irratti hojii seera qabeessa ta'e namni kamiyyuu hojjechuudhaaf tuffate. Yoo jiraate anaan nawaamaa jedheetan barreesse. Barreeffataniitu. Tole mootoodha kun. Tole. Naa hojii seera qabeessa ta'e. Hojii hammeenya hin qabne kan cubbuu hin qabne kan namatti seera qabeessa ta'e namni kamiyyuu hojjechuudhaaf tuffate. Yoo jiraate nawaamaa jedheera. Kanaafuu ammallee ani maanaajara ta'e pirezidaantii maan taane maanaajara maan taane amala sadan qaba malee. Amala of tuulummaa fi amala ol. Ammas maanajarummaa jiraatanis hamileen kaleessa hojii tuffachuu dhiisuu si keessa jira. Jira eeyyee. Ani bar amma qaxaramaadha. Hamilee kanaatiin akka Harlaand Saandaaritti hojii dhuunfaatti otoo hin babba'ee lammiiwwan kumaatamaaf miiliinaaf hojiin uumee waaqarrattis nama fuuldurattis eebbifama. Kana yaadni koo malee of tuulanii hojii tuffatanii namni maaliif uumamee calqabuma? Hojiidhaaf uumame miti. Akkamitti barumsa keessan wajjin deema qaasiis amma liistiroo hojjettanii maal jettanii barumsa wajjin immoo chaalenjiin qabu kaampaasiin koompitiishiniidha yookaan immoo dorgommii barattoota hedduudha kan walitti dhufu. Achi keessatti gireedii keessan irratti miidhaan finne liistiroo hojjechaa maal jechaa asiin deemtanii huccuu barattootaa miiccaa ijoollee kan qo'achiisaa jettanii barumsa keessan irratti miidhaan qabu. Akkam ture haalli barumsa kaampaasii keessa ture sun? Hin qabu akka fakkeenyaatti yeroo keessan akkamitti maaneej gootan? Akkattan ani fayyadamu amboo innaan kutaa 11 baradhu laayibirarii guyyaa tokko galeen beeku. Ijoollee laayibirarii galuu achi ispeesii deemuu diiskas godhuu ganama kan ba'an sa'aatii 2 fa'aa galu gara manaatti. Tole. Garuu ijoolleen sun sa'aatii kana hunda keessatti xiyyeeffannaadhaan daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko hin qo'atan. Tole. Wal qimmiiduu, walitti darbatuu, waan adda addaa godhuu. Barmaatuma akkasumatti deddeebii laayibirarii deemuudhaa malee kan itti fayyadamanii. Yeroo guduudha malee kondiishinii daqiiqaa 30 dubbisuudhaaf guyyaan 30 isan ga'u nama tokko. Tole. Angaruu sa'aatiin 24 sun hundumtu xiyyeeffannaan koo barumsa kiyyarra. Ennaan nyaadhus barumsa kiyyarra, ennaan hojjedhus barumsa kiyyarra, hiriira irratti boqonnaa tokko dubbiseen xumura deemee qorameetan duuchee ba'a. Hiriira isa kan moo gaafa kaampaasii turtan hiriira kaaffee gubbaarratti oggaarmii kaaffee sana cabsanii seenuudhaa ka'u qaasiis dubbisaatiidha kan isaan kaaffee eeggatan jedhan dhuguma? Eeyyeen. Otoo nyaadhuyyuu nan dubbisa. Tole. Innaa otoo nyaadhuyyuu nan dubbisa. Tole. Innaa tooftaa adda addaatiin nan dubbisammoo. Maaliif tooftaan adda addaa kun maalidha? Qaamni keenya baayoloojikaalii amma taa'eera. Tole. Maal barbaada? Ka'uu barbaada. Erga ka'ee dhaabatee booda immoo deddeemuu barbaada. Tole. Daqiiqaa 30 yookiin sa'aatii tokko ani taa'ee yoon qo'adde achi baayoloojikaalii arreenjimentii qaama kiyya irratti hundaa'eetan otoon isteediyeemii naanna'uu immoo sa'aatii tokko dubbisa. Kanaaf taa'ee qoodan dadhabu deemaatis dubbisa. Achi immoo deebi'ee otoon dhaabbadhu immoo wayitti hirkadhee innaan dubbisu sa'aatii tokko hin dubbisa. Sa'aatii 3 guutuu qaamni kiyya otoo tokko hin nuffin sochii baayoloojikaalii sana irratti dippeendi ta'eetan sa'aatii 8 guutuu nan dubbisa ture. Sa'aatii 8 nan dubbisa ture. Baay'ee gaariidha. Amma asirratti qaasiis waan tokko kaasaatii dhumarratti garaa deemnu barumsaa keessaatii baanee gara biraa dhufna sa'aatiin keenya akka hin deemnee fi giraajuweet gaafa gootan gaafa eebbifamta qabxii meeqa fiddanii jiifiin keessa meeqa? Akkas gaariidha. Egaa yuunivarsiitii keessatti calqaba 376 fide. Jalqaba irratti waggaa tokkoffaa jechuudha? Tole. Waggaa calqabaa 376 fide. Tole. Yuunivarsiitii keessatti 376 ijoolleen qaban ijoollee 3-4 hin taane. Tole. Guutummaatti kaampaasicha biraanchii walsooti akka dipaartimentii keessanitti. Tole. 376 ijoolleen qaban. Raa'ii kan jedhamu jira inni 4 fideera calqabaaf jechuudha mucaan sun. Garuu ani immoo akkas jedhe waaqayyo raa'ii uume kanatu anaanis na uume waan ta'eef meegaa samisteera lammaffaa wal agarra jedheetan ani dubbisatti gaafan seenu inni immoo nuffee keessaa bu'utti gara nuffee keessaa bu'utti. Sana booda wal qixxaanne. Meeqa taatan? Meeqa ta'e? 3-7-8 ምናምን dhufe immoo deebi'ee jechuudha. Semisteera lammaffaatti jechuudha. Gaafan semisteera calqabaa kana fidu yaa waaqa koon jedhee kanaa olis naan kenniini kanaa gadis naan kenniini jedhee tan kadhadhe. Agrigeetiin kanuma ta'uttani. Tole. Kanaa gadis naan kenniin kanaa olis naan kenniini gaafan jedhu 376 kumuleetiividhaan eebbifame yuunivarsiitiirraa warra sadarkaa olaanaatiin eebbifame ijoollee 6 qofa ta'aniiti eebbifame. 376.
Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii miidiyaa Sooteriyaa biyya keessaaf biyya alaa teessanii qophii keenya qophii addaa keessummaa addaa miidiyaa Sooteriyaatiif ayyaana dhaloota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2017 ilaalcha isinii qabanii dhiyaanirraati. Egaatii daa'imummaa isaaniitirraa kaasee waan baay'ee akka barachaa turtanii chaalenjiin qormaanni namni keessa darbuu qabu keessatti qormaata isa gurguddaa darbanii hamma yuunivarsiitii ga'anii sirii 6dhaa fi sanaa ol qabxii fidanii damee Walisootirraati kaampaasii yuunivarsiitii Amboo damee Walisootirraati akka isaan eebbifan amma nutti maatii jiru. Sana dura garuu akkamitti akka ture mana barumsaa keessatti akkamitti akka dabarsan maatii wajjin kawaala isaan deeman hojii hojjechaa turanii qarshii 10 irraatii jalqabee daaqonummaadhaan sana booda immoo lallaba wangeelaatiin birii 36 sana booda dhaqanii qormaata hedduun darbanii horii qaluun akkamitti akka dhufe hoolaa qalanii barattoota isaan qo'achiisanii kan hundumaa keessatti harki koo kuni hojjetee yoo na fayyaduu baate halbee kanaan ofirraatii kutee darbaa jedhanii kana hundumaa luba ta'anii liistiroo hojjechaa luba ta'anii huccuu namaa miiccaa luba ta'anii kana hundumaa hojjetanii qabxii 3-6 eebbifamanii qabxii 7 eebbifamanii yuunivarsiitii keessa jiru. Ammas waan baay'ee nurraati barattu waan baay'ee irratti argattu nu wajjin turaan affeera keenya kabajaati nyaadhaa dhugaa jenna gaati waan qabatanii nu sana booda eegan amma nuti kan nyaachaa jiru kan lubbuu nyaachaa jira kan ittiin boruu jiraannudha. Qasiis Yoosef Nagaasaa fi maatii isaanii wajjin turtii asnaa nu wajjin turaan ammas affeera keenya xiqqoo turtii muraasa walitti deebinaa nu wajjin turaa waan baay'ee qooddattu sinin jedha.